jaalatu dhabe ati immoo nama si jibbuu dhabdii jechuudha. Soo kamtu miidhama kanama isa jaalatuuf isa yaadu dhabeetu miidhama malee kanama isaaf hin yaadne nama waa'ee isaa naasuun nama isa bakka nama gistakkalleen isaa miti isa hin jaalanne respect isaa hin qabne dhabeetu miidhama hin miidhamu. Soo kana jireenya keessatti hubachuu danda'u qabdan dubartoota. Kana caala ከዚህ በላይ ካወራው እንግዲህ ወረገነ ማገልገል ቲክቶክ ይረዩስ ነው እንግዲና ኦኬ ወይኔ komantii takkaan dila kana haasawini bargaas namni tokko waan nama keenya keessatti baratameetu waan akkasii gurguruun barbaada barsiisaadha. Inshallah rabbi haa godhu. Itoophiyaa keessaa namni ati akkaan jaalattu eenyu? Itoophiyaa keessa moo nama akkamii nama dhuunfaa moo? Yaa eenyuun jaaladhaa? Nama Itoophiyaawii ta'ee an jaaladhu seenaa kaa? Itoophiyaa keessa nama jira. Seenaa? Namoota beekamoo keessa? Ustaad Raayyaa Abbaa Majaatiif Jawaari. Namattumaan naan jedhe beekaa? Ani garuu seenaan naaf taatee jirti. Akka moggaa basiin guddatte maanguddummaa naaf ta'isu si gaafadhan shaanaan jedhe. Mana sodaa akkamitti farra irra dabre? Sodaan sodaatee jiru. Jaartota ergatan. Tokko sii kannaarratti bakka nama biraallee nutti fiduu deemtaan talli ganaa daa'ima. Nuti waan akkanaa ganaati. Gaafa siin guddatte ilaalla inshaallah. Sinin taate amma gaafii. Asli mudannoo kee kan nama kolfisiisu kan nutti nutu qabda. Jiru ammatti mudannoo kanan qopheessine hin dullo. Museenaa ta'u. Anillee itti qophii miti yeroo bira. Kutaan ammaffaa goona. Inshaallah. Waan jira gaafii biraa. Yalla. Gaafiin kun sooshaal miidiyaan kun si miidhe moo si fayyade jettaa yoo si miidhe miidhaa isaa nuuf himi yoo si fayyade faayidaa isaa nuuf himi. Yoo sooshaal miidiyaan faayidaa siin qabaa miidhaa siin qabaa ana na miidhe fi na fayyade fi garuu mootu kalaaltu waan tokko bu'aa fi miidhaa isa wal bira laaltaan akka nama tokkootti warra na fayyade jedharraa na fayyade miidhaa qaba garuu waan na miidhaa qaba waan na fayyades qaba irra hedduu mootu na fayyade malee namni na fayyade. Gaafii tokko seenaa osoo sadarkaa akkamirra isin geesse hawwitu isin owwoo isii maali? Maa namni ilma ofii bakka guddaa akka geettu hawwa ana qofaa miti ati isinillee gaafa argatu. Anuti amma yaadni kenna garagara haati akka faayidatii taatu barbaaddi akka faayidatii taatu barbaaddi kaayuu miti. Gaafiidhuma ani gaafiin kiyya aslii biyya baqaa kara keessa turee jira. Maaliif biyya kana keessa namni isa booda dhufe hunduu deeme inni biyya kana jaalatee taa'aa jira moo waan deemuu dhabee? Yaa biyyi bakka waan jaalatanii keessa taa'anii miti waan deemuun illee hin dhabne riskima. Bakki malee gaafuma riskiin ta'e deemta alhamdulillah waan deemuun illee hin dhabne hin jaalannes riskimatu as keessaa hin dhumine rabbi riskiitii as keessaa haa fixu. Riskii tana rabbi as keessaa haa fixu du'aa na barbaachisa malee waan deemuun illee hin dhabne riskimatu hin dhumine. Inshallah wanni bartuu gaafa rabbi jedhe ta'a. Yaa rabbi
ሁልጊዜም ቢሆን ብቻችሁን ለመቆም ዝግጁ ሆኑ። የከበቧችሁ ዛሬ አይደለም ነገም አይደለም፣ አንድ ቀን መበተናቸው አይቀርም። ለብቻችሁ ማቀድ፣ ለብቻችሁ ማሰብን ልመዱ። ለብቻችሁ ህይወትን መጋፈጥ ልመዱ። የማንም ከበባ እንዳይሞቃችሁ፣ የማንንም መበተን ከቁብ እንዳትቆጥሩ። በቃ ለብቻችሁ መሄድን ምረጡ። ለብቻችሁ መጓዝን አትፍሩ። ሰዎች ምን ሰዓት ላይ እንደሚለወጡባችሁ አታውቁም። ድንገት ተነስተው ሊቀየሩባችሁ ይችላሉ። ዛሬ ለነርሱ ጠቃሚ ሆናችሁ ልትታዩ ትችላላችሁ። ነገ ግን ምናቸውም ላትሆኑ ትችላላችሁ። በጭራሽ ላስታውሷችሁ jireenyi gaazgaazii itti jedheera akka waan mana isiitti deemtee biraa galteetti yaaddaa arti dhuga dubbachuu imasassubi kaagase imasassubi kaagasani biyaasi seenaallee taatu jalatti isin bawweetti seenaa jalattitu magasanii amma isin karaa qabataa jirti maal godha seenaa tagana nabira turtutu mare makima jalatti lolaa anka bakka abdee geessu qabdaa mere tumamteetuma geessamu gaafadhu fuula itti guura abbaan bira hin jiru abbaan bira hin jiru fuula itti guura jechuun abbaan qabeenya bira jiru kan bira harkaa qabu. Ati dilibsi waa gaafatte. Baalaan irree agartee seera gabbaa shigiree lama.